وانا الراكنا كان سنين جدي ما برا والله كل مكايدين مبدأ فاتاني سبب فتشو الآن harga kalleeyyu tagargaaru jechuudha. Asiniin wandaan kun nama sadaffaadha kan isaan gargaaranii. Egaa akkuma isin beektu uffata kana hundumaa irraa jala jedhanii caammaa jedhanii wanta hundumaa kana kan isinii taasisan akkasumas firaashii kanas jedhanii wanta hundumaa firaashii waliin jedhanii egaa wantoota tokko tokko illee asumatti akkasinii mi'eessitoota tokko fi saamunaallee mi'eessitoota tokko tokkotti Fagoradha jedhaniiti kan isaan kana hunda isinii godhan jechuudha. Ijoolleen kun biyya alaa jiraatu. Ijoollee biyya alaa jiraatanii gara biyya isaanii jiran biyya hambaa biyya alagaa jiraatu. Waan qaban irraa isiniif jecha kana kan isaan godhan jechuudha. Kana hundumaa isiniif bitanii. Kanaaf ijoollee kana nu eebbistu jechuudha ga'am. Amma jechi kiyya akkasiin wanni biyya ormaa jiraatan biyya isaaniitti taa deebisu. Isinii fayyaa kennu. Isaaniifis achitti biyya Itoophiyaa sanitti waan baandiraa ta'ee bira dhaabbatee adda silamiin waan maaramiin adda silamii dajanii taatee fi xilaa taatee fi biyya isaaniitti taa deebisu. Haa deebistu. Kanarra waaqayyo taa guutu. Baay'eetti gammadanii akkanne. Gammada akkaatimu. Kuni bichaan na gammachiisa. Isinis ulfaadha, isinis guddadha. Waan isin haa guddisu. Hiriyaa keechanii hojiin isin haa bulchu. Hamaa isinirraa haa dha'u. Qoreen isin waraanin, gufuun isin dhahin. Miqanyaa isinirraa balleessu. Nu amma nu taatan kana immoo waaqayyo immoo laftan immoo inni immoo isgowaa beeksisin jedheetu isin biraa dhaabbata. Ijoollee sanii nagaan ijoollee sanii biyyatti nu haa deebisu. Akka isaan immoo achi nu eeganitti immoo isaan immoo haadha isaanii abbaa isaaniitti ajabiidhaan immoo haa galchu. Galatooma. Berikuma lama lamaaf birrii shani kan keessan kan isinii hafu jechuudha. Minaan isinii binne jennee yaadnee turre minaan immoo dandeessanii hin hojjettanii waan ta'eef. Yaalli kiyyaa garuu garaa waliin dhufannu miti. Amma minaan irra amma bitamuun sin beeku. Amma minaan sun ittiin oolu sin beeku. Wanta minaan nu qarqaartanii minaan nu bittasan gazzabarree nu laattanii ittiin irree bilchaatas bitanne ittiinis waa'ee soggaa taa'ee. Bakka isumaa fi amma kana isinii jechuuf ka'e minaan sana isinii bituu fi dandeessanii hojjettanii. Kanaaf akka goonu 2,200 fi birrii 5 inni kuni kan keessanii kanaan minaan biddeen bitadhaati wantoota mi'eessitu tokko bitnee wantoota asumatti hojjetattu minaan immoo 2,200 birrii 5 isaan egaa amma ta'e biddeen yeroo muraasa wayii isin gaa waan ta'e biddeen bitadhaati jireenya keessanitti fufaa. Iran